gubadde silaa koo amma birrii kana hundi torbanitti baatta. Reen jaanuu garaa qabdii bar. Lakkoo. Inni marammarsiiste. Aduu keessatti marammaree gijee ilmoon keessa taphattu ganama. Maal kolfita isa? Dhugaan siin jechaara maal kolfita biiftu? Nan feetamoo nan feetu amma? Nama biraatiin ilaalladha. Reejaa qabda ammaati. Reejaanuu rimaa garaadha qabu. Daa'ima garaadha qabu. Sadi. Re'ee yoo lakkuu dhalte yaa obboleessa koo lama dhalte sadi immoo muchi ishiin qabdu mucha lama. Taratara tokko faradaa eeggata faadaa nyaate. Lama waggaa lama oolu. Waggaa lama oolu. Waggaa lama ootu tokko immoo dhaabbatee eeggata. Mee jaakeeta kana birraa baate kan akkana maalitti beekta qoyani gubadde maana gubdaa maati sumatu ulfeesse moo maalitti beekta? Intala aduu keessatti hin arge aduu keessa gisee keessa deddeemtu. Garaa keessa deddeemti. Ati bar jaakeeta kana akkana godha birraa baasime jedhamaase. Jaakeeta kana ofirraa baasu? Baasee birra kanaaf jedhamaase baasee. Waa takka sii galutti hin jiru wanni ni nan jiru kun maal taate kashtii koo. Maali walii galanii gubadheeni amma teessa jirta dirree dawaa jirta moo harar jirta? Harramilleetiin jira. Harramillee. Karamellee? Harramilleetiin jira. Jaaltu baga nagaan dhufte. Baga nagaan. Binaasaa jirra miti? Ani ndaga haasee giftiiti yaa ndaga waan inuma inni sin argu haasaa. Waa'ee wanti yaaduu jira. Wayyee biiftu. Rabi siiseeneeni. Ina garri laa dura mitoorti naan baasneenna. Iriyaadha xiyyaati bari caaltuun iriyaa maama xiyyaati akkamittan akkas jedha nama biraas seebar nama arrabsanii bahu kan namni tokko na sanaaf akkas jedhee. Amma caaltutti hojiiftee dubbiin ajaran harkaan jijjiirinii mijiyyoo amma akkam jedhu. Adiirati maal godhutti jirta mijiyyoo? Zainabaa teenya bar mijiyyoo maagiin fiddeeti laalladuu jetteemi riiraanii qabaan jeen dalagaan teette kibaabaan eeleen akkataan jeen. Ree jaan qabaan jeen jaanuu sadi lakkuu garaanaa qabdi. Bishingaan qixxaa jiraan jeen. Duune deengadda boonni itti bu'ee. Tammeen. Lamaan gugurraattiin sun hin duune. Maaltu mistira baasisiin jeeti mijiyyoon kufan qabdu. Ati akkanumatti ijoolletti kijibdaree. Itti duraan turre fannisuu haate sanii yaadattu. Bakka kalam maaltu siin gee? Wanta kan qabu inni reetti takkitti lakkuu dhalteef takka malee biiftuu qullaa wanta kan qabu. Andi dura yoo man qabeen isa gaafa. Awo jaaltu taa'e immoo taa'e akkana wanarra waliin dhaabbannu. Ati egareettiin sun duute keessattuu talakkuu sadii dhaltu sun mataan kun hundachisi deeme malaa ta'uu eegalte bara. Tana osoon ummata yaaduuti nurraa jalchee kaafoofi anni ittiisa. Ummata yaaduuti. Ummata maal yaadda? Maal ummata yaadda? Ishii yaada baay'ee. Kumo tana dumbulloodha bari ishiin dumbulloo bareedduu tana ganaadha qo'e disti takka na. Ibidda naamsee dhubaase. Iteen booti natti hin dhufini. Beektuu ishii waliin beeknu bara kalmatti jetti. Ana meerri fooloo taasistee jirtaa yure erga dura na beekte. Nono ammaan taasisa beektii. Silkiin na duraa wajjin. Inni akkanumatti yee jaa siqee kara kaameeraa waan takka qullaa. Amma laa qofoon inni firaa qabu dulbaati.
Tole isaati koo. Ati yang gisee taraa ta'e kana Zainab. Aadamaa jira reetuma kana maan jiranne dalaan akkasii jaallattu yoo barbaade. Hoggaa taraa ta'e kanaami. Antaraan tiyya si biraa maal gootiyu? Ayyee masmararra wal iddobna. Waa takka rakkoon qabu. Ati waan tutu eegamiti. Mijiyyoon akka duubira geessee nama gara galchita. Biftiyya sii ta'ee xiqqoollee ta'u. Lakki anoo maamanin yoo dhageechen dubbattiidha. Ilaala guys warri mana caaltutis mana Kaameeraa silaati koo gasiifatee asii oliin hin mul'atu. kuma 200 galtee amma Itoophiyaa keessa baatutti beeksisaa qaamisii kenninaan jedhaniina hundi keessanuu fooloo na taasisaa. Fooloo si taasisan kiyya kanaan daleedha akkaawuntii kanaa sii kanaa tiyyati. Maaliif akkana godhattaa dubbii tiyya fiti kaaturu. Ani ta'een barbaadu kaatiyyuu maanaan hojjechuu barbaada. Biiftuu duuba fi nafa hin jenne. Kadhatirree akkanatti mijoon kadhaa akkanaan beeku. Sin beeku miyyoo. Akkan na bee mee kunoo Ganda akkasiin beeku dura liqee namaa galchi. 300 dubbachaan waliin kaasan galchuu. Muni nu 300 jaha saati sana raafuutu sanii yaadu. Hai 300 ta'e afoo irrattis naasuuf jirta jala. Amsa. Anan jedhu maal gochuudha? Dhaalturraa maal gochuu birrii 300? Gaafadhu mee. Maaltu maali na dhungaatuun jedhee nama na dhungaatu jasneedha. Biiftuu ani liqeessu. Ifi baatiin liqiisan seennaani ifi naa liqeessite kaniin ani hin jeeniin. Maal gochuu birrii baa? Mitatti birrii 300 amma ammaa galchuu fiddire. Akkaawuntiin qabdu maal irratti hin galchaaf? Maalis ergite? Ijoolleen naa kannite ijoollee laga gaddeemtutti. Ati sanumaan deebistare. Maalis isaanitti hin deebisanii? Yaane kaanute achi ooyiruu galle gandaa yaane. Eessatti galtee maal gochuu faayidaa namaa baattee warra ollaa kee qofaatti hin kennituu firii maal gochuu daashii baattee biyyaa baate. Koo fudhadhuu jeetiin ijoollee manatti itti ergee guyyaa 3 dhufuutitti. Ijoollee achi ergitu sana maaliif birrii sana ittiin ergineef ijoollichatti? Ijoolleen biyyaa deemti fudhattee 300 horii xiqqaadha. Ayi. Ikkoo xiqqaa miti kabar ijoollicha allaa itti kennee jettee yoo itti kennitee jiraatte ijoollicha biraan gahuu hin danda'u. Garuu ati birrii ishii sin kenninee fi lammata immoo anaan re'ee ja'an qabaa. Re'ee ja'an immoo ilmaanyaan 3 garaadha qabdii naan jette. Lammata immoo dinnicha kaarii meeqa jedhee kaarii 20 wahiin qabaa jedhe. Inni kun soba ta'e. Yaa obboleessa koo ganaa odoo wal janajjannee walumaa wal janajjannee. Soba kana hunda soofdee akkamitti si janajjanu kanamni? Dee na dubbatin waan dhiyoo tanaa isuma sinimu. Amma dabar irraanfatee guyyaa. Dinnicha jedhe. Dinnicha gahaasi kumtaala 100 kan galuu danda'u hin qabaa jedhe. Dinnicha bichaadha. Re'eenti yemmuu re'ee takkitti aduu keessatti laalee re'ee takkitti re'oota ja'an qabaa ja'anuu ilmaanya 3 garaadha qabu. Ibin akka inni jedhetti maratti gana gar 20 wayiitti fudhadhe si galee dinnichi sun immoo yoo akkam xiqqaate 500,000 bitee yaade kana hunda na sobee bare. Yaa obboleessa kama maal magaalaa keessatti gura. Wanni laal dubbiin teenya laal waliin galle loqoto irratti ani waan biraa itti hime waan biraa sitti himu jira. Waan takka wanni waliin galle hin jiru mijoon afaan loqoto hunda sirri beekti tiktaak kanarra jirti. Re'ee jaan jee re'ee afuriin siin jee. Re'ee jaa jette. Jaan keessaa
Reen sadi duraan dudu. amma sinuwa Tokkoni kiyya lama qofaa jira. Jahat. Lamaan sun immoo lakkuu sadi garaan qabdu takka qofaatu garaa qabaa takkittiin sun takka garaa qabdu. Reetii guddoo isii abaaree ajjeete. Maana ilma musiitiin. Duuba abaartee muluuka ajjeeftee mijiyyoo kijibda badiite. Ati waan du'eemaa isaaf daree. ati yoo akkam ilmaanni teenya caaltu nola ajjeeste ilmaanni tiyyashiitu naala ajjeese jara Xiqqaate kunoo na beekee erga akka jenna. Na beeki. Laafi ani ishiidhaan ittiin kaane ilmaanni hundumtiitu na gaddisiise malee. Ilmaan qofa osoo hin ta'in qabeenya. Wanni kun qabeenya keetii gaddisiisu qaba qabeetu. Noo qabeenya koo ta'ee na gaddisiisne ani caaltuu nan jaaladhaa nan kabajaa obboleettii tiyyaa hangafa tiyyaa lammata immoo gaaddanyaa maamiti nan ishee jaaladha beeksisiin garuu ilmaanni yoo ajjeesse immoo cubbuudha kan. Walaa ganamaniituma walaal waa dura kaa'uun fedhu ibibuun walaa akkana taa'ee qamaa agartee waama dura kaa'uun fedhu beela ajjeese bona ajjeese. Bonni ajjeesna biiftu ilmoo xiqqoo watii gara galchitee teeti toomaadhaan ajjeefti toomaan. Ati maaf jim jettanii waggaa isheen ilmaanni ajjeesse? Magaalaa reete funyoo biti kottuu jee kadhadhees dadhabeetiin funyoo kuttee bar distii miti mataa keetirraa si qoru teessise laulaan deeraa san cufaa ta'uu baatte. Saniif na ajjeefte. Ani na ajjeefne numan Najjeesne shiishinota ajjeesse. Toomaan akkasitti mani re'ee xiqqoo osoo agartu. Toomaan sun silaa ka mataa keetirratti dhoosanii bar addaan. Rabbumaan irraa reetii dabarsee alhamdulillah yoo kaatu ba. Ayi najjeesuuf kaateeti. Ayi. Bakka reettiin sun duutu silaati duute. Silaa biiftuun na dhabde. Biiftuun ni artii kanan jeen. Ayi. Lakkii naaru maaliifaan haaraatu waatu atuun jirta amma re'ee agabuu ajjeestee otuma ofii keetti caatii qamaatu re'ee qoonqoon ajjeese jechaatti barcaaltu maaliif akkasi goote? Ganaa ittiin deebi'u biiftuu. Lammata moo shililli xinjeen akka dhiiraa sanatti kosor jedhii taa'e maali atoo kookina waan dubartii akkamiin dubartii fakkaate laa kosor jedhii. Alaale biiftuu. Lakki. Sin garsiisa akka bakar kun godhatu alaale. Lakki ganaa ittiin deebi'u. Chiikotaan ta'in taati komma akka chiikotaa ta'aa jirta bar maali akkana jijjiirtati dubara moo. Inni akkanuma. Boodallee inni Dhiiraa sanatti kosor jedhii taate. Gono ganaa ittiin deebi'u. Ganaa ittiin deebi'u. achi jeeree kaamerarra. Maal kokkofaltee akka dhiiraa sanatti laa kosor jedhi obbeen leetu mataa kosor jedhi too. Akka dubartiin hin jedhin. Kosor jedhi siin jennaan immoo kinoo ganama roobni dhufeetu duumessaa osoo namatti akkasuma fakkaatte immoo kosor jedhi taa'e siin jennaan. Saduuba olii gannaa ofu jirta akkamii siita? Jaaltuu maanaa gaafate. Na beeti. Si sodaatte. Gaafadhu asuutatti. Yoo akkana gogodatte simpeetu. Yaa caaltu nuti. Akkamiin jira akka isiin feetu faayidaan namatti himu aduu asirratti nama kan jirudha. Nalaan. Wah. Walga'iin seenuu deema. Ayyee. Akka caaltu kana jedhe laa kosor jedhiitu. Sarraaxii ta'e maali? Akkasii
Akkasiin jenne. Inkon maal yettore inkon fila kosarrate kosarra way kosarrate ini caaltu hin taane miti Aaruun beeku danda'a. Ninjira amma. amma jirta Bilbilan kaase. Yaa gaaru jira argo yeroo irratti jetta. Jira. Qoftanni jee jette afaan Oromootti immoo booni akkanatti qooma dhiibii akkana. Nama tuffatta namaan jette kaaboo dammaas. Yaa baara konga burra wayya. isa wayya maalaka dubartii Ambooli ani bareedi jeetiin akkana itti lafuu jira malee takkaa lalaa akkana jeen ila kosar je akkanatti bakka kosarra wayii ta'e kosarra akkasi fakkaayetiin jira miti kosarra namni jaalatu tokko ta'e. Injoo waan argana. Ingettu? Injoo gara meeqaan jaa? Ninja. Wala leessummaa jechuudha. Ajjeefadha. Ishi walalo. Si wala leessu? Biiftuuti yakashti tamallaa dumbushaa. Silaa sibira jiraadde ani siin dubgaddaa hoggaan bishaan dhuguu bishaantu na hudha kabiraan orome anumaa si fuudha. No, kuti adda. Itti dhaggeeffadhu jeenga. Dungoo baasa keessa. Booda irratti komii kanneen haa'obsi. Mee maal jettee irra deebi. Biiftuuti jagashti tamallaa dumbushaa si argachuu itti hangammachuun qabaa. Silaa sibira jiraadde ani siin dubgaddaa hoggaan bishaan dhuguu bishaantu na hudha tokkollee heerumin anumaa si fuudha. Yoon fuuta. Waamisaas deemu waan. Qoy kaa dura reessu yaadadhu. Ni dhalte kaa. Yoo fuuta dhaquu hin Reen heerumta. Qoy reessu naa altu dura laa ilmaanyu reessa naa agarra dura. Warri qabdannaa godha. Nakanna. Ree birni gurgura hoggaan si fuudhuun gurgura. Yoo ree gurgurte maali nyaanna ree maaliin jiraanna? Ree nyaata. Ree maal ilmatti maaliin hojjaa siidhan fifti ati daatu karajaa jalaan kaane. Takkaniin bita kaatarimiyaa. Bishin gaallee wali. Haralti gurgurtee rimaa ganaan gishin dhaltu ishin maal si wanti godhi. Duuba jimaan hin geenye maaliin hin fuudha uffata naa biti maarree biti daaba biti jetti. Haa ishin kabiraa haa heerumtu bakka haadhiis. Lakkii daaba numaan bitaa fi waan fadhee gurgurama malee. Ilaa dhaggeeffadhu. Waan naa bittu sitti maal? Gaafa na fuutu sana. Warqii mormaa, kan gurraa, kan harkaa, warqii. Qalamaan bitaa kun boodanii irraan bata. No anas barreessa waan yaadin. Naa barreessa. Histi bu'aa hunda itti hidhee hunda tamiilaa hunda itti hidhee ati histiidhaaf faayisiin hin jeen. Ilaa gaafa duraa gaafa na fuutu sana. Warqii mormaa, kan harkaa, kan gurraa, naa gaafa. Hayyee himadhu. Hoggaan si fuudhumee maal fa'aan si bita? Duraan dursitee warqii mormaa, kan harkaa,
Hasaa kan gurraan abitta. Achi booda immoo uffata aadaa Oromoo uffata jira jedhan. Daas uffata aadaa Oromoo naa bittaa. Xiqqoo Callee kaameera Oromoo irraa faaya. jedhe. Xiqqoo kaameera irraa xiqqoo cisiif. Xiqqoo xiqqoo inni migaa addunii heddummeessite warqii mormaa giraama meeqaa ta'u? Giraama meeqaa ta'u? Giraama meeqaa? Himadhu kaasuma.